من هاي قربان جيك أنا تاتي تكون في تدلي تاتو جيتون لي غارينيو نغير ترى ولي كنا يروسا ولي قال توانت في ترى ولي أرجي دبسين أنجري بريفمان فتين أنجري مي يا ترى ولي كنا دبتان أيه إلا أنك بقولنا كذا فري جون دبسه فتة بودان غافي تك سيجافر غير تديم تنجر ترى maka isatin okay duguma kudalama wangelo yanis kudafur kudalama duguma ni sinin jada namni anatti amanu wana ni hojjadu hunduma hin hojjata ani gara abba wanan daquf kana irra kan caaluyyu hin hojjata abban ilma isatin ulfin akka argatutti wanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha kudafur wanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani narra wadda jaden amen dubise miti fitemi amma gafido xiyaaqenna malsi dagama duguma ni sinin jara eenyu jennan yesuusin anjette namni anatti amanu waan ani hojjedu hunduma hin hojjeta jedhe yesuusimi namni yesuusitti amanu waan yesuus hojjetu hundani hojjetamu hojjetu macaafni maal jedha dubbistee samiti macaafni ke jedhu namni yesuusitti amanu waan yesuus hojjetu hundani ni hojjeta jedha dhuga moo soba ati yesuusitti nama amane moo nama amanini amaneera sirriitti waan yesuus hojjetu hundani hojjetamoo hin hojjetu maafin hin hojjetu ree waan inni na abboom yesuus du'aa kaase moo kaasne kaaseera ati du'aa ni kaasta nan kaase maqaa yesuus mililik kaase ye dura sin kaasa male urtuatin kaina akkamitta haleluya abu muaz kaasa abu muaz boqotee jira maatii sarra biyya sadwa keessa jiru kanan kaasa isa du'a jiro kaasa yesuus alaza yesuus nama du'e boolla keessa kaase moo nama jiru kijibi ga yesuus irratti amma yesuus nama du'e jiru lubbuun boqotee moo nama akka xiyyaa kana jiru nama du'e jiru kaase amma garuu dhaggeeffatu mililik jara mililik ni kaasta eenan jette ni kaasta minilik dhaqi atu kaasi rakkoon qabu haleluya boqonnaan kun dhuga moo soba soba si jechaa jirai amma macaafaanen si deebisa okay yesuus akka jedhe no macaafarra akka jedhe yesuus namni anatti amane jedhe ishi macaafa wangeela yohannis achumatti qabadhuuti maal qabad siin deebisaa deema ishi siin deebisaa deema wacaana mana mootaa gaafina deebisika naan kaas waan yesuus raawwatu hundanaan raawwadhan an jette mamii malee shakkii malee yes waan si jedhe yesuus minilik macaafarra jira yesuus alaazaar kaase minilik macaafarra jira akkasinitti dassaaleny an amma urji gaafadhu please ani dadhabe bakka urji please bakka kiyya bu'e maqaa isaati ishi kotula urji gaafadhu ishi macaafaan wanti gaafadhu hin jiru biraa gidduun galinaaka haa jechisiin waa'ee mililikii dhiisi daa'ima dhiyoo duute daa'ima xiqqoo yoo qabaate kaasii bitti dhiisi akan okay maatii sa okay ninga eenyu dasalan maatii ta'e keessa akkoon ta'e ni jirti isa maal gootaati macaafaanan si deebisaatti akkoon ta'e ni jirti barbaadu kunoo gurbaa harkaa dhokuma ni fayyistaa yee gurbaa kana akkana ta'e jira horichatti nagadhoo dhiin ofiiyyuun fayyine waa'ee akkaatiisaati dhuga dubbatte goowwas wallahi dhuga dubbatte nama jiru fayyisi anis kunoo laala dhukuma laal kunoo ni gartaa laal arra kunoo amma wayyoo bara hodheen calamaan walii yaa'e wal mo'adhame inni deebilaamai macaafaan hin deebistu jedha macaafaan gaafata macaafaan hin deebistu urji mere urji nu juttu adage dubartiin tuna aada langaata urji yesuus akka jedhu namni natti amane waan an hojjedhu hunda hin hojjeta jedhe an yesuus ni kijiban jedhu takka wangeelaa kijibe takka dassaalan to kijibe laman kara wangeela kijibaan an jettee naa baasu urji an yesuus hin kijibuttiin amane yesuus hin kijibu caaffata asirra jiru kijibe moo dassaalan to kijibe yesuus akka jedhu waan waqonnuma kana naarraa akka jedhe yesuus maqaa kooti waan kan hunda naarraa wadhaa jedheemi maali sinu nama sagaltaatanii haasoftu akkamitti sinii no naasu nam sagal namni si taasisa hin jedhu anuma qofa sin jaasa hojjetu kiristaana barisiin amonis kiristaana isiis irraa fuudhe maaliif hin beeku beektaa yesuus gooftaadha jedhee mee urji
Jadi nu Yesus gooftaadha. Yesuus hin malee gooftaan biraan jiru callisu. Hunno ayyee islaamaa. Bakka kana kun bareedaadha. Gooftaan kan biraa kan jiru hin beekta miti Yesuusin malee. Okay ayyee. Yesuus Kiristoos malee diddiinis karaanis jireenyis isa amma gammadde. Ameen jedhe. Ameen. Amma fudhate. Ati obboleettii gooti. Ayyee obboleettiin teessee akkatti Ani jedhe. gaafa kan kee dassaalenyi bari kan na dhibe. Yesuus osoo qabiriin kenni nama du'ee ciisaaru kaase. Yoo nama ORF du'ee ciisaaru qabaate nutti hafi No. Qabri keessa iddoo awwaalchaa iddoo awwaalchaa nageessaa jedhee no awwaalamee ture. Dhaggeeffadhu. Isa sireerra jiru kaase. Isa sireerra jiru. Macaafaan ala garuu si deemsisu. Maal jetta amo dubbiin kijiba taate bara. Waa'ee du'a kana dhiisaati. Macaafaan ala si deebisuu hin danda'u. Ayyee gara biraan siin deema. Ayyee Yesuus. Ayyee. Mee kottu macaafaan si deebisa. Yesuus. Macaafa mana macaafa mi godhan kan hin dubbadde macaafa irraan si gaafa deemi. Mee xiqqoodhu mana dhaggeeffadhu mee. Ayyee ishi. Xiqqoo na dhaggeeffadhuuti. Ilaa Yesuusi bartootatti haasaa ture yeroo sana bartootatti dubbachaa ture. Bartoonni immoo eddaa hafuura koonsinii kennaa edda deeni hafuura kenneefi booda bartoonni kutaa macaafa qulqulluu keessaa hojii ergamootaa boqonnaa 3 irra dhaqee ilaale. Boqonnaa 2 irratti hafuura qulqulluu fudhatan. Hafuura qulqulluu malee Waaqayyoon abbaa keenya jennee waammachuu hin dandeenyu. Hafuura qulqulluun qabduuti. Roomee 8 irraa dhattee ilaallachuu dandeessasa. Hafuura qulqulluun qabdu. Qoy kaa maal taateeti? Nama dhaggeeffatu siin jedhe. Meeshaa karaadhaan haasofna dhiise. Maaliif fakkaata? Haasa. Atamma gaaffii qabaatteef gaafachaa jirtu. Maaliifi kan koo caalaa gara koo kottaa jetteetu waamaa jirtaa gara Islaamaatti waamaa naan jette silaa. Okay, amantaa keetti waan ta'e waamuu hin dandeessa. Ani immoo siin deebisaa. Gooftaa Yesuusii namni anatti amanee waan an hojjedhu hin hojjetaa jedhee itti dubbateera. Dinqiidha kun. Dinqii inni hojjete keessaa isa tokkoffaa bartoonni immoo kan isaan hojjetan gaaf tokko Phexrosiif Yohaannis yeroo kadhata waaree booddee inni sa'aatii salgaffaattedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaa'ate baasaa. Inni sa'aatii salgaffaatti gara mana qulqullummaatti ol hin adeemu turaan kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horiin kadhata ture. Namichi Phexrosiif Yohaannis ijaan isa qabanii Phexros immoo nu ilaali jedheen. Yammus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetiif warqee hin qabu. Waan an qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazretiin ka'ii adeemi ittiin jedhe. Harka isaa mirgaa qabee isa kaasee achumaanis miilli isaaf fi